Taateewwan gurguddoo lama siyaasni addunyaa saffisaan jijjiiramaa jiraachuu mul'ate. Taateewwan siyaasaa gurguddoo addunyaa jijjiiramaa mul'achaa jiru kanaaf Itoophiyaan dirree siyaasaa ta'uun mul'atteetti jirti. Bal'ina oduu qindeesse. Ajajni raayyaa ittisa biyyaa kutaa kaabaa humnoonni faannoodhaa haleellaa daguu naannoo Amaaratti irratti banuu beeksise. Akkaataa itti fayyadama ulaa galaanaa irratti ulaagaa biyyi Misir Itoophiyaaf keettee jechuun The National maxxansee dubbii ijoo ta'ee oolela sobaati jechuun miidiyaaleen biyya Misir qeeqaa jiru. Rakkoo nageenyaa kaabaa Itoophiyaa akkuma itti fufeetti jiru waraanni kaabaa Walloo gaggeeffamaa jiru hawaasa gaaga'amiinsa hamaa keessa galchee jiraachuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu guyyaan irraa gurrandhala 25 barri 2026 kan dheedhamne isinitti himnan gafoota oduu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduutti. Haasawaa muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu guyyaa kaleessaa taasisee guutumatti jijjiirama taphaa jidduu galeessaa bifa haaraan jalqabuun mul'ate. Ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyaahuu haasawaa guyyaa kaleessaa taasiseen yaaddoo ba'aa jidduu galeessaa keessatti uume bakka sadiitti qooduun ibsee jira. Kunis rakkoo uummattoonni ba'aa jidduu galeessaa gama tokkoon Iraaniin hoogganamu gama biraatiin ammoo Hamaasiin hoogganamu jechuudhaan kun ammoo Israa'eliif mataa dhukkubbii guddaa ta'uu dubbateetu jira. Rakkoo tana furuudhaaf gamtaa haarawaa Hindiirraa hanga Hoosh jechuun hanga Itoophiyaatti akka uumee jiru beeksisee jira. Yaanni kun fedhii Israa'el rakkoo isiin marfamte irraa walaba baasuu fi toora michooma guddaa Eeshiyaa irraa hanga gaafa Afrikaatti gahu hundeessuuf qophii taasisuu ibsite. Mul'anni guddaan kun ammoo jechoota qofaan osoo hin taane daawwannaa guyyaa irraa fiixee addunyaa biyyoota lamaa ta'an karoora kana keessatti tarkaanfii jalqabaa ta'uun mul'ate. Gama tokkoon ministeerri muummee Hindii Naarendra Moodiin daawwannaa guyyaa lamaaf Israa'elitti taasisuun mul'ate. Kunis yaanni Benjaamin Netanyaahuu Hindii irraa jechuudhaan dubbate kan dhugoomse ta'uun mul'ate. Israa'el dhiibbaa yeroo ammaarra jiru irraa walaba ta'uudhaaf xiyyeeffannoon isii gara Eeshiyaatti deebisaa jiraachuun himame. Walitti dhufeenya daldalaaf teekinooloojii Hindii waliin qabdu cimsaa kan jirtu biyya Israa'el kooriidarii dinagdee haaraa eegaluuf hojjechaa jiraachuu beeksifte. Kunis Israa'el waltajjii addunyaa irratti kophaa akka hin taane kan mul'isu hoggaa ta'u karoora kana milkeessuudhaaf Eeshiyaadhaa hanga gaafa Afrikaa dippiloomaasii isii diriirsitee jiraachuun argame. Israa'el ba'aa jiddu galeessaatti hanga gaafa Afrikaatti gamtaa haarawaa uumuu dubbattee Itoophiyaa fi Somaalilaand waliin hariiroo dippiloomaasii cimaa dorgommii uumee jalqabdee jiraachuun mul'ate. Kanaanis guyyaarraa pirezidaantiin biyya Israa'el Yishaaq Herzog Itoophiyaa daawwachuudhaan hooggantoota Itoophiyaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Itoophiyaa Taayee Asqasillaasee fi ministeera dhimma alaa Dr. Gedeon Ximeetiyoos waliin marii taasisuun ibsame. Marii guyyaarraa tanaan Itoophiyaan naannoo galaana diimaa wirtuu gamtaa haaraa kana taasisuu irratti walii galanii jiraachuun ibsame. Haleellaa Huutiin galaana diimaa irratti raawwatu Israa'el dhiphisuu waan itti fufteef Israa'el michuu cimtuu akka Itoophiyaa qabaachuun murteessaa ta'uu kan amantu ta'uu ibsiteet jirti. Hooggantoonni biyyoota Israa'el yeroo tokkotti Itoophiyaa fi Hindii waliin marii taasisuun Israa'el diinota isii eeguuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu jalqabdee jiraachuun ibsame. Gamtaan haaraa Israa'el uumuu barbaadde kunis Itoophiyaan dippiloomaasii kana qixa sirriitti yoo itti fayyadamte kun ammoo Itoophiyaadhaaf carraa gaarii kan uumu ta'uu isaati. Keessumattuu Itoophiyaan buufata galaanaa argachuuf carraa taasisaa jirtuun wal qabate Israa'el haleellaa Huutii irratti raawwattuuf jecha naannoo galaana diimaatti biyya cimtuu akka Itoophiyaa waan barbaadduuf ministeerri muummee Israa'el haasawaa kaleessa taasise keessatti Itoophiyaan biyya cimtuu gaafa Afrikaatti barbaadamtu akka ta'e dubbatee jiraachuun ibsame. Barii guyyaarraa pirezidaantiin Israa'el taasisuun Itoophiyaa fi Israa'el hariiroo gama daldalaa misoomaa fi nageenya qaban itti fufuu kan mirkaneessu hoggatan nageenya gaafa Afrikaa irrattis marii taasisanii jiraachuun ibsame. Ajajni raayyaa ittisa biyyaa kutaa kaaba Itoophiyaadhaa humnoonni faannoo Amaaraa daguudhaan haleellaa irratti raawwatu ibse. Ajajni raayyaa ittisa biyyaa kutaa kaabaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo naannoo Amaaraa naannoo magaalaa guddoo naannoo Amaaraa tan taate naannoo magaalaa Baardaritti haleellaa tasaa banuu isaanii beeksisaniiti jiru. Haa ta'uutii malee ammoo hidhattoonni kunneen haleellaa raawwatan illee injifatamuudhaan meeshaa waraanaa hedduu booji'amuu isaanii ajajni raayyaa ittisa biyyaa damee kaaba Itoophiyaadhaa ibsa baaseen beeksise. Ajajni ba'aa naannoo Baardar godina Gojjam kaabaa keessatti lola adeemsifamaa turuu beeksisuudhaan ajajni kun lola kana keessatti meeshaa adda addaa akka booji'ee dubbate. Ajajni ba'aa ibsa baaseen garee diinaa eegalee daguu raawwateen booda humnoota kanarratti sakatteessa jalqabeen faannoon kasaaraa namaatiif meeshaa waraanaatiif saaxilamuu ibseeti jira. Naannoo sanitti raayyaan ittisa biyyaa qawwee maashinii 2 Taayigar qabu RPG laawuncharsii 6 katee fi rasaasa 29 waliin walitti bu'iinsa raawwatameen meeshaa waraanaa gurguddaa 6 fi meeshaa waraanaa qaaxaa 2 booji'ee jiraachuu beeksise. Ajajni kun hojii kana keessatti saayinsii fi aartii waraanaa akka fayyadame ibsuudhaan garee raadikaal irratti haleellaa tasaa raawwachuu akka dandeesse ibseeti jira. Walitti bu'iinsa naannichatti waggoota 3 oliif kan ture yoo ta'u walitti bu'iinsa kana keessatti humnoonni faannoo kasaaraa loltootaatii fi meeshaa gurguddaa garee kana qunnamuu ajajni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa damee kaaba Itoophiyaadhaan ibsa baaseen beeksiseeti jira.
Akkaataa itti fayyadama ulaa galaanaa irratti ulaagaa biyyi Misir Itoophiyaaf keettee jechuun The National maxxansee dubbii ijoo ta'ee oolela sobaati jechuun miidiyaaleen biyya Misir qeeqaa jiru. Bifa ibsa ejjannoo fakkaatuun kan maxxansan miidiyaaleen biyya Misir itti fayyadama bishaanii irratti ejjannoon Misir yeroo hundaa wal fakkaataadha kan jedhan yoo ta'u, akkaataa The National addeessetti Misir buufata Asab Eertiraa argamuu fi kan Jibuutii misoomsuuf karoorfattee hojjetaa jiraachuu ishee addeessee kan ture yoo ta'u, dabalataanis buufata daldalaa Suudaan guddaa poort waliin misoomsuuf karoorfattee akka jirtu gabaasaa turuu isaa gama Misiriitiin dubbichi sobaa jedhamaa jira. Kana qofa osoo hin taane gocha miidiyaaleen hedduun tamsaasaa jiran nageenyaa fi itti fayyadama bishaan Afrikaa irratti dubbilee ololaa hedduu deemaa jira kan jedhame yoo ta'u, laga Abbaayaatiin wal qabatee hanga kaayyoo Misir dhugoomutti biyyattiin duubatti akka hin jennes ibsa isaanii keessatti addeessaniiru. Rakkoo nageenyaa kaabaa Itoophiyaa akkuma itti fufeetti jiru waraanni kaabaa Walloo gaggeeffamaa jiru hawaasa gaaga'amiinsa hamaa keessa galchee jiraachuun ibsame. Qaamota hidhatan faannoo fi mootummaa gidduutti dhukaasaa walitti bananii jiruun Walloo kaabaa aanaa Sirqaa guyyaa kaleessaa gaaga'ama hamaa keessa oolee kan jiru yoo ta'u, dabalataan guyyaa har'aa Goojjam ganda Mooxaa Duwwaa 3 jedhamu dhukaasni banamee lubbuun maatii tokko akkuma jiru guutumatti dhabamee jira. Kanaan gamattis miidhaalee hedduun qaqqabee namoonni hedduun madaahanii jiru. Waraanni Walloo keessatti gaggeeffamaa jiru kun kanaan dura meeshaalee gurguddaadhaan akkanatti gaggeeffamaa akka hin jirre kan himamaa jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana meeshaaleen gurguddaan gama mootummaatiin fayyadamamaa akka jiru himamee jira. Rakkoo wal fakkaataan roga nageenyaa Walloo kibbaa Magdalaa keessa jiraachuu qonnaan bultoota tokko madaa'uu fi qabeenyi qonnaan bultoota hedduun saamamaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mootummaa fi qaamota hidhatan faannoo gidduu dhukaasa walitti bananii jiraniin miidhaan qabeenyaa fi lubbuu namaa irra gahaa kan jiru yoo ta'u, namoonni madaa'anis mana yaalaa deemanii yaalamuudhaaf haalli ulfaataa ta'uu isaa komii isaanii kaasaa jiru.